Oduu sa'aatii kanaan isinitti himaa oduu keenyaan Piroofeesar Mararaa Guddinaa mariin tibbana dursummaa ABO fi KFO'n bakka buutota uummataa hirmaachisee gaggeeffamaa ture bu'aa dhiibbaa nagaa buusuu taasifamaa ture ta'uu himanii marii kanaanis mootummaan waloo yoo hin jiraanne nagaa fi tasgabbiin dhufu hin jiraatus jedhaniitu jiru. Jaalmarroon immoo gama isaatiin dubbiin mootummaa waloo jedhu kun dubbii gowwoomsaati jechuudhaan ibsee jira. Egaa daawwattoota keenya dhimma kana bal'isee kanan isiniif gabaasu ta'a haga dhumaatti nu waliin tura. Piroofeesar Mararaa Guddinaa mariin tibbana dursummaa ABO fi KFO'n bakka buutota uummataa hirmaachisee gaggeeffamaa ture bu'aa dhiibbaa nagaa buusuu taasifamaa ture ta'uu himanii mootummaan waloo yoo hin jiraanne nagaa fi tasgabbiin dhufu hin jiraatus jedhanii muuxannoo biyyoonni addunyaa baay'een ittiin milkaa'an ta'uu Piroofeesar Mararaan himaniitu jiru. Qaamonni dhaabolee siyaasaa fi mootummaa gidduu dhaabachuun haala mijeessaa turan jiraachuus Piroofeesar Mararaan ibsaniitu jiru. Piroofeesar Mararaa Guddinaa turtii OMN waliin taasisaniin nagaan biyyattii keessatti akka bu'uuf tattaaffii akkamii taasisaa jirtu jedhamuun gaaffii gaafatamaniif uummata keenya dabalatee dippiloomaatota adda addaan gaaffiin nuuf dhiyaataa tureeras jedhanii carraa marii uumameenis bakka buutota uummataa fi hayyoota rakkoo Oromoo qorachaa turanii fi beekan waliin wal geenye fala barbaaduuf yaada wal jijjiiraa turres jechuudhaan Piroofeesar Mararaan haala ture ibsanii ABO, KFO fi abbootii gadaarraa namoonni tokko tokko bakka buufamuun walitti dhufanii marii kana irratti qaamota akkamiitu hirmaachuu qaba kan jedhu mari'ataa turuu ibsanii abbootii gadaa, haadholii siinqee, maanguddoota dabalatee hayyoonni gurguddoo walgahii kana irratti hirmaachuus Piroofeesar Mararaan eeraniiru. Hirmaattonni walgahii kanaas ilaa fi ilaameen filataman kan jedhan marii kana kan gaggeesses namoota sadan ABO, KFO fi abbootii gadaarraa filataman ta'us himaniiru. Haa ta'u malee nuti mari'achuu fi fala barbaaduun alatti mootummaan kun maal barbaada kan jedhu ammatti waan ifa ta'ee fi beekame hin jirus jechuudhaan Piroofeesar Mararaan himanii marii kanarrattis dhimma nagaa fi qabsoo Oromoo gangalataa har'a ga'eef fala siyaasaa barbaadu kan jedhu dhimmoota ijoo dursi kennameef ta'us himanii dhimmoonni kun yoo hin furamne ta'e nagaanis ta'ee furmaanni waaraan dhufu hin jirus jedhaniitu jiru. Mootummaadhaan filannoo keessaa dhiibamnee baane kan jedhan Piroofeesar Mararaan marii biyyoolessaa jedhamettis mootummaan nama isaa qofa kaawwatee marii biyyoolessaa jechaa tures jedhanii karaa rakkoon biyyattiin ni furama jedhamuun yaallee ilaalla kan jedhan Piroofeesar Mararaan ammas yaalii jibbaataa taasifna isa jedhuun guyyoota furii mariirra turres jedhanii ABO fi KFO'n yeroo barbaannetti wal waamnee mari'achuuf waliigaltee qabna kan jedhan marii kana keessatti ajandaawwan ja'a ta'an dhiyaataniirus jedhu. Mootummaan kun qofaasaa deemuun akkasiin godha waan jedhu akka hin danda'amne waan barate fakkaata kan jedhan Piroofeesar Mararaan akkuma amantaas qabnu shakkii qabna abdii of eeggannoon guutames qabna jechuudhaan himanii haalota siyaasa Oromoo armaan dura ture hunda kaasuun mari'anneerra kan jedhan yaalii yeroo yaalanitti milkaa'uu fi milkaa'uu dhabuun amaluma siyaasaati jechuun yoo hin milkoofne qabsoo keenya itti fufnas jedhaniiru. Akka dhaaba karaa nagaa qabsaa'uuttis haga mootummaan kun gara tokkotti deebi'uutti teenyee ilaaluu hin qabnu jechuun mari'achuun barbaachisaa ta'us himu. Osuma shakkamuutii Piriitooriyaa deemame abdiin hagasii akkuma uumame Taanzaaniyaas deemame milkii malee hafameera jechuudhaan Piroofeesar Mararaan kaasaniitu jiru. Biyya addunyaa kam keessattuu biyyoonni diina waliif ta'anii wal waraansatti jiran waliin mari'atu kan jedhan Piroofeesar Mararaan mari'atanii hidhamaa waliif deebisuuf reeffa nama isaanii waliif deebisuun waanuma jiru jechuudhaanis yaada isaanii ibsaniitu jiru. Of eeggannoon keenya guddaan qabsoo saba keenyaa faayidaa xiqqoon bakka hin taanetti akka gatamu hin feenu jechuudhaan haga danda'ame gaaffii uummata keenyaa deebisuuf yoo hin taane immoo karuma danda'ame qabsoo keenya itti fufuuf hojjennas jedhanii waan mara dura immoo mootummaa waloo ijaaramuu qaba kan jedhan hojiin mootummaa waloo ijaaramutti kennamus nagaa buusuu dhaabbilee bulchiinsa adda addaa qaama tokkoon to'ataman bilisa taasisuun uummataaf akka dhaabbatan taasisuudhas jedhanii kun erga raawwatee booda gara filannootti deemamuun mootummaan uummanni filate aangoo fudhatee biyya bulchas jedhaniitu jiru. Mootummaan waloo hanga hin jiraannetti nagaa fi tasgabbiin dhufu hin jiraatus jechuudhaan Piroofeesar Mararaan cimsanii dubbataniiru. Mootummaan tokkichi saba kana ceesisuuf ta'ee nagaa fiduu hin dandeenye kan jedhan kanaaf falli mootummaa waloo ijaarrachuu qofadhas jedhanii
callisnee mootummaa waloo yookiin ce'umsaa jennee gaafanna miti jechuudhaan Piroofeesar Mararaan akka dubbatanitti adeemsichi muuxannoo biyyoonni addunyaa hedduun itti milkaa'anidhas jedhaniiru. Marii kana gaggeessuufis qajeelfamni mootummaa irraa nuuf kennamuun kana dubbadhaa kana dhiisaa jedhames hin jiru jedhaniiru. Walgahii kanarratti yaadonni adda addaa ka'uu kan ibsan Piroofeesar Mararaa Guddinaa karaa kamtu mana waaqaa nama geessa kan jedhu irratti wal loluun barbaachisaa miti. Marii jibbaataa of eeggannoon guutame taasisuun dirqama ta'e argameeras jedhanii qaamni kamuu qabsoo Oromoo waan danda'u gumaachuu qaba jennee amanna kan jedhan Piroofeesarichi waliin mari'achuun yaada wal jijjiiruun barbaachisaa ta'us cimsanii dubbataniiru. Yoo waliif hin galles qabsoon itti fufa jechuun carraan argame gara fuulduraatti deemsa yoo ta'es ni yaalla jedhaniiru. Dhimma kanarratti ajajaa olaanaa waraana bilisummaa Oromoo Marroo Dirribaa immoo gama isaaniitiin dubbiin mootummaa ce'umsaa jedhamu siyaasa gowwoomsaati jedhanii jiru. Ajajaan olaanaa ABO Marroo Dirribaa Marroo Dirribaa Itoophiyaa keessatti rakkoon akka biyyaatti jira. Naannoo Oromiyaa qofatti mootummaan ce'umsaa hundeessuun nagaa fiduu hin danda'us jedhanii hoogganaa olaanaan ABO Marroo Dirribaa haala yeroo ilaalchisuun araarrata biyyoolessaa Oromiyaa irratti ibsa laateen dubbiin mootummaa ce'umsaa Oromiyaa siyaasa gowwoomsaati jedheetu jira. Akka Marroo Dirribaa jedhutti rakkoon akka biyyaatti osoo jiru naannoo Oromiyaa qofatti mootummaa ce'umsaa hundeessuun nageenya fiduu gonkumaayyuu hin danda'u jedheetu jira. Mootummaa ce'umsaa hundeessuun osoo danda'ameeyyuu biyyattii keessatti lolli adeemsifamaa osoo jiru Oromiyaan mootummaa ce'umsaa tolfattee nagaa taatee gara dimookiraasiitti ce'uu hin dandeessus jedheetu jira. Dhimmoota akka Finfinnee, Dirree Dawaa, Moyyaalee, Madda Walaabuu fi kanneen biroo furuuf dursa nageenyi bu'uu qabas jedhe. Gaaffileen kun yeruma tokkotti deebii argachuu hin danda'u kan jedhu ajajaan olaanaa ABO Oromoon dhimmoota kana furachuuf dura lolli dhaabbachuu fi nagaan bu'uu qaba jechuunis cimsee dubbatee jira. Uummanni Oromoo daangaa irra jiru ijoolleen keenya aangoo qabatte jedhee hidhannoo isaa ittiin of eegaa ture gurguree rakkoof saaxilame kan jedhu ajajaan olaanaa waraana bilisummaa Oromoo Marroo Dirribaa siyaasa keessatti wanti dhiiga jedhu hin jiru. Sirni ati ijaartee biyya eegamoo hin eegu kan jedhu irratti hundaa'a jechuudhaanis ibse. Waraanni bilisummaa Oromoo qabsoo taasisaa kan jiru gaaffiin Oromoo deebii akka argatuufis jedheetu jira. Mootummaan Biltsiginnaa ajandaa mootummaa ce'umsaa Oromiyaa jedhamu kana sababoota sadii boca jechuun kan jalqabe Oromiyaa keessatti deeggarsa dhabuu, sodaa qindoomuu humnoota kaabaa fi waraanni bilisummaa Oromoos tokko Muusaa Jibbee afaan fajjii uumuu waan barbaadeefidha jechuunis ibseetu jira. Walumaa galatti dubbiin mootummaa ce'umsaa Oromiyaa siyaasa gowwoomsaati jechuun yoo ta'es osoo biyyattii keessatti waraanni adeemsifamu Oromiyaa qofa keessatti mootummaa ce'umsaa hundeessuun matumaayyuu hin danda'amu jechuudhaan Marroo Dirribaa cimsee ibseetu jira. Egaa daawwattoota keenya chaanaalii kanarratti oduu dhugaa ta'e guyyaa guyyaadhaan argattu. Warri chaanaalii keenyaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuu hin dagatina. Waan waliin turtaniif galatooma. Nagaan tura.